ጾታቸውን ከወንድ ወደ ሴት ያስቀየሩ አስገራሚ ሰዎች። እውነት አሁን እነዚህ ሴቶች ወንድ ነበሩ ቢባል ማን ያምናል? መቃባ ከነልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀ ተቆጥን ያመና አሜን ከበጀምቶታ ፊ ጃለተምቶታ ኦርዶፍቶታ ቻናሌ ደንጋለቡ ሁንዱም ትኬሰን በካፍ ለፈጀተን ትነገኝ ዋቀዩ ሲኒፋ ባየቱ አከምርቱ ገለኒ ፍልፍል ዋቀዩ ዳፋተው አነናጋኮቲ ወጲከኛ ጉያ አራከነ ከሰቲ ከወሌቲን ይላሉ። ጾታቸውን ከወንድ ወደ ሴት ያስቀየሩ አስገራሚ ሰዎች። እውነት አሁን እነዚህ ሴቶች ወንድ ነበሩ ቢባል ማን ያምናል? ነገር ግን ሲፈጠሩ ወንዶች ቢሆኑም በሕክምና ታግዘው ምናልባትም እኛ ከምናቃቸው አብዛኞቹ ሴቶች በላይ ቆንጆ መሆን የቻሉ ናቸው። በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደተጀመረ የሚነገርለት ጾታን የማስቀየር ሕክምና አሁን ላይ በዓለም ላይ በመንሰራፋት ከወንድነት ጾታቸውን ወደ ሴትነት ያስቀየሩ ሰዎች ቁጥራቸው 1.4 ሚሊዮን ደርሰዋል። በበርካታ ሀገራት በተለይም በአውሮፓና አሜሪካ ያሉ ወንዶች ጾታቸውን ያስቀየሩ ወንዶችን መለየት ከብዷቸው ሲቸገሩ መመልከት የተለመደ እየሆነ መጥቷል። ጾታቸውን ያስቀየሩ ሰዎች በእርግጥም ቀርበን ካላየናቸውና ካላዋራናቸው በጭራሽ ጾታቸውን አስቀይረው ስለመሆኑ ኩኔጋቲ ከኑ አገርሲሱ መለቶ በረዱ ማረገው ከኛ ከኑ አገርሲሱ ዳጀቹዳ አኩማ ዳጌሰን qaama saala isaanii dhiirarraa gara dubartiitti warra of jijjiirsisanidha jechuudha. Namoota kana yoo wajjin asooftee yoo wajjin dubbattee itti dhiyaattee hin ilaalin dubara ta'uu isaanii hin beektu jechuudha. Jalqaba kan isaan dhalatan dhiira ta'anii dhalatan. Dhiira ta'anii erga dhalatanii booda immoo gara dubaraatti gara dubartiitti warra of jijjiirsisanidha jechuudha. Gara mana yaalatiin keminnaadhaan jechuudha. Baay'ooniin isaanii dhiira ta'uu isaanii jibbanii gara dubaraatti yookiin immoo gara dubartiitti warra of jijjiirsaa jiranidha jechuudha. Yeroo ammaa kana keessumattuu biyyoota akka Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti dhiiraa fi dubara adda baasuun dadhabame yeroo itti dhiphatu irra gahameera jedhamaa jira jechuudha. Dabalataan immoo namoonni amma ammaatti dhiirarraa gara dubartiitti of jijjiiran yookiin immoo of jijjiirsisan miliyoona 1.4 gaheera jechuudha baay'inni isaanii. Kuni kan beekamedha. Kan hin beekamne immoo ammam baay'eedha jettanii tilmaamuu isin rakkisu jedheetiin yaada jechuudha. Kanaafuu bara dhumaarra gahuu keenya kan agarsiisu ta'uusaa mallattoolee bara dhumaati jechuudha. Akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan kana istaayiliin inni agarsiisaa jiru istaayilii dubartiiti jechuudha. Inni kun amma rifeensa hin godhanne malee asiisaa irratti jechuudha akkuma argitan looxii garaa godhatee jira. Gurra isaa yoo ilaaltan istaayilii qaama isaa yoo ilaaltan akshinii inni agarsiisu kuulii inni godhate yoo ilaaltan guutumaa guututti dhiirummaa waan jedhamu yookiin immoo dhiira ta'uu isaa jijjiiree dubartii ta'uu isaati kan inni agarsiisaa jiru jechuudha. Kun immoo afurri 66 amma addunyaa irratti akka inni moo'ee fi afurri hamaan amma akka addunyaa irratti akka moo'e amma namoota gara isaatti akka fudhachaa jiru. Keessa dabarsa saala isaanii namummaa isaanii dhiirummaa irraa gara dubartummaatti akka isaan of jijjiiran taasisuu irra gaheetu jira jechuudha. Kun immoo ta'uu kan danda'eef maaliif yoo jettan keessumattuu biyya Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha qiddisti yookiin immoo qulqulleetti jedhanii maqaa moggaasanii seexana waaqeffachaatii jiru jechuudha. ቅድስት በተባለው ሳውዲ አረቢያ ላይ እንግዲህ የሰይጣን ቀን በመባል እንግዲህ አውሬው ተገልጦ እያከበሩ ነው ያሉት ሰዎች በተለያየ መልክ እንግዲህ እንደምትመለከቱት በጣም አስፈሪ በሆነ ምስል የሰይጣንን መልክ በመግለጥ እያከበሩ ነው። ዘመኑ አልቋል። እንንቃ፣ እንጸልይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ ነው። ኤጋቲ ኢየሱስ ክርስቶስ እናን ዱፋ ዴቢናን ዱፋ አኩማ ጀደ የሮን ዱፋቲ ሳገ ሄረ ጀቹዳ ሳውዲ አረቢያ ከሰት አኩማ ማ ቪዲዮ ራ አርግተን ጀቹዳ ጉያ ሰይጣና yookiin immoo qiddist jechuudhaan qulqulleetti jechuudhaan guyyaa seexanaa kabajaati kan isaan jira jechuudha. Akkuma nuti amma guyyaa yaadannoo qulqulloota kabajaa jirru kana isaanis immoo maal gochaa jiru guyyaa yaadannoo seexanaa kabajaati kan isaan jiranii. Akkuma argitan suuraa nama sodaachisuun guutumaa guututti jechuudha ifa bamummaadhaan seexana waaqessaa kabajaa ulfeessaati kan isaan jiran jechuudha. Kanaafuu hundi keenya jechuudha kana hubachuudhaan kadhannaadhaan soomiidhaan sagadaatiin jabaachuu danda'utu nurra jiraata. Barri dhumaa gaheera. Yesuus Kiristoos ni dhufa. Yeroo inni dhufutti egaati firdiin ni ta'a. Cubbamoonni fi qulqulloonni yeroo itti gargar bahan raajiiwwan dubbatame hundi yeroo itti raawwatu irra geenye jirra waan ta'eef hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti jabaadhaa. Kadhannaadhaan soomiidhaan jabaadhaan ergaa kiyyadha. You're fine. Right here.
thank you for being here. I appreciate it. Tell me what you're thinking and feeling right now, Gary. Margitanii egaa baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Abbaan mucaa kanaa TV show irratti jechuudha kan inni affeerramee yookiin waamamee dhiyaate. Yeroo jalqabaatiif jechuudha mucaan isaa dubartiitti yookiin immoo sootaa isaa saala isaa jijjiiree TV show san irratti yookiin immoo sagantaa san irratti gaafa inni mul'atu yeroo jalqabaadhaaf gaafa argu abbaan isaa naheeti jechuudha kan inni akkas boo'ee dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Itoophiyaa keessa qofa miti jechuudha. Girba Sodoomaawiyanii kana jechuudha. Kan taqaawwaman yookiin immoo kan morman warri adiinis akka jiran hubachuu danda'utu nurra jiraata. Kanaaf nutis kana mormuu danda'u nurra jiraata. Kanammoo kan mormuu dandeenyu kadhannaadhaan soomaan sagadaan jechuudha. Baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Yeroo nama nuti keessa jirru yeroo dhumaa ta'uusaa kan agarsiisudha jechuudha. Mucaan yeroo jalqabaadhaaf jechuudha saala isaa jijjiiree gaafa inni sagantaa san irratti mul'atu abbaan argee naheeti jechuudha. Naasuu guddaa keessa galee akkaataa kana maaliif waa'ee jechaa jira jechuudha. Maaliif jechaa jira? Maaliif kun ta'e jechaati kan inni jiru jechuudha. Kanaaf egaa hundi keenyayyuu amaluu danda'amitti bara dhumaa irra ga'uu keenya hubannee barri kun bara dhumaa ta'uu isaa beeknee jabaannee waan akkanaarraa of eeguu danda'utu nurra jiraata. Wantoonni akkanaa immoo karaa adda addaatiin akka dhufan beekuu danda'u sinirra jiraata jechuudha. Kanumaan wal qabsiisee jechuudha. Bilbilaan illee isinii bilbilamee ganama ta'uu danda'a, guyyaa halkan ta'uu danda'a, bilbilaan isinii bilbilamee wanti akkanaa gara isaatti akkasiin fudhatamtaniif yaaliin taasifamaati jira waan ta'eef hundi keessan akka of eegdanii isiniin jedha kana.